Rufeennaannoo circirgulana kanarra yoon ga'u ibsaan naqabeennaa hin dhaabate. Makiinaan baay'ee bareeda. Makiinaan baay'ee bakka makiina addaati. Anasiin foddaa banee asinis maskootii banee asinis banee faarfannaa kana dhaggeeffachaa tun deemu jarri tokko dhufanii na bira ga'anii. Si'edhan abaluu wajjin saamtee ati uummata keenya saamtee makiina akkasii bittee mitiidha. Kennanis warri kennanis akka waan ati xiyyeeffannoon kee saamicha qofaaf dhimmitti gaggaasan jiru. Zayiticha gurguruutiin bishaan gurguruutiin ammallee zayita gurguruun dhaabachaa jira dhamee kaafameera. Bishaan gurguruu poostara gurguruutiin waan garaagaraa xiqqsi. Ani yooti kana bituu baatte hinduuta. Namni yoo jiraate qalbii diirratanii yaada isaanii sirreeffatanii. Akka keessatti hin jenne? Ani hin jenne. Raajii bulaan hin dubbanne kan? Hin jedhus hin jennes. Jedhees hin beeku. An zayitii uummataaf dhiyeessuu hin dhiisu. Gooftaa yoo deebi'e malee. Gooftaa yoo deebi'e dhufe malee zayitii dhiyeessuu hin dhiisu. Maaliif yoo naan jedhu? Eenyuuf jedhee yaada kun jijjiirama. Gama amma gamana si'achi deeme utuu waan tokko qarshiin fudhatiin tajaajiluuf mul'ata akkasii qaba. Iddoo jettee tajaajilti hundumaatti birrii ajajjeefaa akkaawuntii irra gashuun hin jira lama. Akkamitti danda'ama kuni? Lakkoofsa namaa waamuu hin danda'ama nama. Inni kun akkamitti danda'ama? Maqaa namaa waamuu hin danda'ama jedhama. Inni kun akkamittiin akka komiifaatti garuu kaasan jira. Ilaa waa tokko sitti namaaf kan hin danda'amne waaqayyoof hin danda'ama. Hin danda'ama. Kana namni lammaffaa dhalate kamuu beeka kan. Ani qarshii abboomee akkaawuntii namaa irratti iddoo hundumaatti hin gashine. Iddoo hundumaatti. Garuu galameera. Galeera. Milikkita akka ta'uuf. Milikkita akka ta'uuf. Barsiisa barsiifame harka waaqayyoo isa jabaa akka argamuuf kadhatan kadhadhee hin gale. Tokko hawaasaatti gale. Namtichi kun jira amma. Namtichi amma qarshiin galeef jira. Al takkaan dhaabadheen gara nama 16 maqaa waama. Namni maqaa si kennu jira moo hin jiru? Walumaa gala tajaajila kee keessatti namoonni maqaa namaa funaananii dhufanii itti dabarsan jiru moo hin jiran? Kun aasaamuu hin qabu. Kun aasaamuu hin qabu. Dhuguma barumsa dhabuudha moo qarshii dhabuu dogoggorsiisa moo haalli mijachuu dhabuu isaati moo nama dhabuu dogoggorsiisa? Homaa miti hin jedhamu garuu namni jiraannaan beekuu dandeessa namni jiraannaan qarshii nuti danda'a. Bulaan gorsan jaallatu kan jedhan jiru dandeenye suna amma immoo kana wajjin wal qabsanii immoo bulaan taa'ee baratu barumsas hin barbaadu nagaa ayyaanni kun jedha nagaa ayyaanni kun jedha namas hin dhaga'u kan jedhanii maltu komiin kun jira isa kana akkamitti foofta ofirraa. Adiraa maaloo nan hafeera warra akkas jedhu kana nan hafeera warra akkas jedhu kuni waaqayyo isaan eebbisu ispoonsera naa ta'unnaan ganamarraa booniin jalqaban. Kan biraa'u na gorsu mootaan balballi koo banaadha maal nan du'ee jiroo asunoo jiraa maa dhufanii nan gorsan gideerra dhufanii naa gorsan. Ilaa raajii wanti si galu qabu barumsa isaan biyya lafaa qofa miti kan kaasaa jiru macaafa qulqulluu taa'ee baratu hin dubbisu bulaan taa'ee dubbisu. Achi beeyyoo akkasitti qabatee baa zimmadee baa maleeyyuu hin barsiisu yoo dhufu. Waan alaa maalan jedhaan beekta jira kana waan nama biraarra eddan bulaarra leeginaan jira. Waan nama biraa eddan nama biraa argattu waan nama biraa sanaa biraa argattan argachuu barbaadan immoo osoo biraa argattu. Sababiin ati galma yookaanis deedeemee sagantaa qopheessituu fi maali? Waldicha qabachuu dadhabuurraan kee dhalanii kaasu yeroo baay'ee.